Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aishaatu. Annagaa jira kan rabbii isin akkam jirtan fayyaa keessanii badee jiranii beeka. Gara biyyaatti galee waan jiruuf waa ifalleen baay'ee rakkisaadha waan ta'eef kanaaf hin badee amma deebi'ee dhufee jira kana. Amma iddoo bashannanaa Gadaa Qoxorsoostii jira. Iddoo baay'ee bareedaa ta'edha. Adaamaadha. Iddoo baay'ee bareedaa ta'edha. Hunda isaatu bobboorsee isin agarsiisa. Kanaafiyyuu amma achi mootu dafee dhufa guyyaarraa viidiyoo tokkos ta'u gadi dhiisaa yeroo baay'ee wal agarra. Share, like, subscribe gochuudhaan mafaana turaa isin jedha. Kun iddoo kanafaa iddoo goda holqa fakkaataadha. Iddoo bunni itti danfifamu iddoo baay'ee bareedaa ta'edha. As keessa goda girgiddamarraa hojjetame malee kun wanni miti. Iddoo baay'ee bareedaa ta'edha. Kun asiin immootu fakkii fardootu jira. Kana iddoo baay'ee bashannanaa iddoo baay'ee namatti toludha. Kana fakkaatan farda haala kanaan tolchanii jiranii. Waan baay'ee aduu irratti ifaa asirratti mul'anne malee kana fakkaatan iddoo baay'ee bareedaa ta'edha. Isin jedha. Kana fakkaata Gadaa Qoxorsoostiin kana fakkaatan isin jedha. Iddoo baay'ee nama jedhudha. Kun iddoo akkana fakkaatudha. Iddoo baay'ee bareedaa ta'edha. Iddoo kana fakkaata. Iddoo bashannanaa baay'ee bareedaa ta'edha. Baay'ee caakkan jira. Iddoon tapha daa'immanii jira. Naannoo baay'ee bareedaa ta'edha. Kun hin mul'atu aduu irratti baay'ee malee footoo adda addaatu jira. Naannoo baay'ee bareedaadha. Isin jedha.